Yeroo hunda gabaabsuun hin barbaachisu. Yeroo wal qunnamtii saalaa ishee wajjin raawwattu yeroo hunda akka isheen of wallaaltee gaggabdu gochuun sirraa hin eegamu. Haaya akkam jirtan hordoftoota keenya nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtan hundatti sinaa go'echa viidiyoo irraa keessatti yeroo wal qunnamtii saalaa raawwannu yookiin haadha manaa keenya wajjin raawwannu maal gochuu akka qabnu kan isiniif qabannee dhiyaannedha. Hamma xumura viidiyoo keenyaatti nu faana turaa chaanala keenya faaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nutti dabalama. Viidiyoo keenyas like gochuu please akka hin irraanfanne. Jiruuf jireenya wal qunnamtii saalaa keessatti miira walii galuu dhabuu caalaa wanti nama jibbisiisu hin jiru. Warra walitti hidhaman jidduutti jaalalli milkaa'ee jiruun akka ijaaramu yaadaa fi fedhii walii galuun waan wal nama gaafachiisu. Wal kabajuu, wal jaallachuu fi walii galuun akkuma jirutti ta'e garuu wal qunnamtii saalaatiin walitti ta'uu dhabuun namni bultii isaa dhiisee akka ala ilaaluuf sababa ta'a. Kanarratti dhiirri maal gochuu qaba? Tokko miira gammachuu akka qabaattu godhe. Gaafa wal qunnamtii saalaa ishee wajjin raawwachuu feetu san dursiitii affeerraa garaagaraa taasisiif. Laaqanas ta'u irbaata gadi baasii affeeri kennaa garaagaraas kenniif. Kana yoo gootu waan gammachuun itti dhagahamuuf wal qunnamtii saalaa si wajjin raawwattu akka kennaa kan kee si deebisteetti lakkoofti. Dursa qaama isheetti abidda qabsiisi. Qaama ho'isuun qaama dubaraa ho'isuu qabda. Dhungoo garaagaraatiin intala romantic gochuu qabda jechuudha. Dhungoodhaan adochuu qabda. Harma fiixee isaa irra qaqqabachuudhaan fedhii itti horaa deemi. Qaama ishee hundarra arraba keetiin irra deddeemi. Suuta'i malee fiigichaan barbaachisu kana dhiirri baay'een hin hubatu garuu dubarri dafanii akka irra kortu hin fedhan. Suuta rifeensa ishee irraa jalqabdee hanga miila isheetti itti kakaasuu qabda. Uffata ishee akka ofirraa baastu hin godhin. Uffata ishee irraa baasuun ga'ee keeti. Yeroo baastus suuta miira isheetti kakaasaa suuta takka takkaan irraa baasuutu sirra jiraata. Haala jijjiirraan barbaachisaadha. Akka wal hin nuffisiifneef jidduudhaan jijjiirran ni barbaachisa. Dubartiiwwan haaraa feeti. Kanaaf haala kalee ciistee fedhii ishee irraa baasteen har'assanuma fayyadamuudhaan sirraa hin eegamu. Pozishinii biraa fayyadamtee gammachiisuu dandeessa. Kalee waan itti toleef har'as akkasumatti itti tola jettee hin yaadin. Yeroo hunda maraachisuu miti. Yeroo hunda gabaabsuun hin barbaachisu. Yeroo wal qunnamtii saalaa ishee wajjin raawwattu yeroo hunda akka isheen of wallaaltee gaggabdu gochuun sirraa hin eegamu. Fedhii ba'uuf yeroo hunda isheen diriiruu hin qabdu. Osuma fiixee miiraa yookiin xumura biraan geenye fedhiin ba'uu ni dandeessi. Kanaaf yeroo hunda akka isheen of wallaaltee dachee kana dagattu gochuun hin barbaachisu jechuudha. Fedhii dubaraa yeroo wal qunnamtii saalaa kee irraa garaagarummaa qabaachuu isaa waan beekamudha. Kanaaf fedhii ishee giddu galeeffachuudhaan miira kee irraa isheedhaaf iddoo laachuun gammachiisuu sirraa eegama jechuudha. Har'aaf xumure kan si wajjin ture ani Rameedha. Ramee online irraa viidiyoolee dabalataa argachuu barbaadan please chaanala keenya subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Har'aaf immoo nagayaatti.